Kan akka biyya ofii alaamiin biyya ofii hin jiru. Sababa saniif kun ammoo baanee naannoon kun ijoolleen Arsii Asallaa taatan hin beektu. Kan beektanis jiraachuu dandeessu. Kan hin beekne illee jiraachuu dhabuu dandeessu. Kun guyyaa tokkollee garuu viidiyoo kana isinitti agarsiisuun ture akkanatti gaaffiraa biratti garuu viidiyoo hojjedhee hin beeku malee jechuudha. Sababa saniifiyyuu kana fakkaataa kun immoo iddoon ani jiru kun immoo Aarrii jedhama. Isa gubbaarratti kun haala kanaanii zanafataa jechaa jirra. Shamarran baay'ee wajjin isiniin jechuu barbaada. Akkas kun olaali namni illee urufa yoo baate maal hojjechaa jirtaa jedhu bilbila yoo argani waan biraan namatti haasa'u. Kana fakkaataa isiniin jechuu barbaadna. Safarri jirru immoo haala kanaan kana fakkaataa isiniin jira. Karaa irratti fageenya sana irratti immoo bishaantu jira. Asiin immoo magaalatu jira jechuudha gara keessa. Olitti namichi dammoo bilbila maa waraabdu jechaadha. Asitti dammoo shamarran laal kuno taa'anii goddanyoonni kooyi oliin zanafataa jedhee waliin taa'atoo jirra isiniin jechuu barbaada. Akkas kana fakkaataa isiniin jechuu barbaadna. Warri immoo dhuftanii daawwachuu barbaadanii warri dhuftanii immoo asitti qilleensa fudhachuu barbaadan koottaa ilaalaa koottaa qilleensa fudhadhaa isiniin jechuu jaalanna. Asitti dammoo faxxanuun karaa deemaa jirti. Daraartuu jedhamti. Bakka nagaan dhuftee siin jenna. Akka wokiin Aduma karaa asuma deemnu garuu as gorree bareedaa. Gara bishaanii safaa so deemnee baay'ee bareedaa jira garuu. Naal kaa'ee sareeti deemuu didde bara. Qayyina irratti tajaajilaa iddoo deemne garuu dasna jedha. Silaa diddeeretti. Baay'ee bareedaa baay'ee mijataadha. Bashannanaa koottaa hin wajjin bu'aara isiniin jenna. Nagarra nuturai bye bye. Ciao jedhi akkasii isiniin jechuu jaalanna. Kana fakkaata yeroo gannaa bishaan naannoo kanaa dhufa jechuudha. Ammaaf garuu immoo bishaan irra goggogee jira. Warri eegullee as jira. Akka maal isinitti bare akkasii isiniin jechuu jaalanna. Nagarra nuuf turai turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Tise wari likin qabu laala kun karasitti wacanii ka warri baadiyyaa maal beekare kana kan akkasii isiniin jechuu jaalanna. Nagarra nu tura kun fardeen illee marga dheedaa jiru. Akkasii isiniin jenna nagaadha nu turai haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.